biqilchitee Awustiraaliyaaf ergite akkuma namoota tokko tokko Ameerikaa fi Kanaadaatti sadaqattuu nama yeroo jalqabaatiif waggaa 4 dura Awustiraaliyaatti sadaqattee rifeensi irraa dhumee Awustiraaliyaan gara Turkii ergitee achitti illee xiggimmaa shadhaabatee wal ga'uu didee Ingiliz kana jira Awustiraaliyaatti illee deebi'uu saalfatee. Kitaabul jismi waa'ee malaaxaa Turkii dhaqanii wal hanqattee tana maal jedha please hin rakkanneeni. Kitaabul jismi kaju Aljala jira waan ta'eef dawaa yoo argate. dhiiraa fi maangoon mataa diddiimaan mi'aawaa jedha. Hayyee hin dhaabatin tama dhaabattee ofirraa buqqisii jechuudha kaa. Tarba dhaabatte sanuu buqqisi anniisaan hundi isarra deebi'a rifeensa hundi duraan qaama keessaa ol harkifatu anniisaan hundi durra deebi'a Baaltazaar garteemi. Kitaabul jismi jiraa kana. Okay, galatooma yaa obboleessi kennaa Saalim gootichi kaayoon biqilchitee Awustiraaliyaa gumaachitee. Dhalaan dhiira malaataa harkatte dhagaa masgiida rabbii harkatee fi isii tokko. Naam. Kanaaf immoo ragaan Baalxazaarii jechuudha. Nama lubbuun jiru goota dubartii 400 tokkoon rukute. Akkasi kan dubartiin yeroo duraatiif dubartiin badiin qabu nuu bahu qaba jettee namni hiriira baatee Baalxazaarii beekadhu addunyaa tanarratti. Akkana ragaa kun هذا كل شيء والعرض كل شيء من البالطزار جاربني. نعم والله هذا حديث صحيح. اوكي مريدا كلنتي مانغرا غافي حواساتي ترى حواسني كنا waggaa dheeraa asirraa wal arrabsaa ture amma soomni dhufe guyyaa soomee halkan walitti gadi yaa'a gaafii jalqabaa namoota baay'eetu kabarreen gaddaa singilii ture barana wal fuudhee wal qaadhimatee mushurraa haarawfaa walit dhufaa fikranyaan lama yookiin qaadhimaan lama yookiin haadha manaatiif abbaan manaa osoma sooma qaban osoo beelaaf dheebuu yaadheessan dhokotanii wal jala ciciisan yoo dagatanii walitti taran kitaabul jismi maal jedha waa'ee isaanii kanarratti. Kitaabul jismi yoo katasaa ni jiraa miti wanni kun utaalee kan waliin buutaate waliin bu'iinsi faatee fi Abdullaa yoo kan geggeeffamu taate ija guduunfachuu qabda jaasi galee yoo ija keessa laalte ni furamu. Ilaa jarru ija qabu yoo ati leddu dhuunfatte furu jalaa kitaabul jismi. Okay, galatooma nuti yoo akka miidiyaa tokkotti gaafatuma deebiin karaa kanuu deebii uummatumaaf dhiibna. Shamarran baay'een Sheekh Ka'aab kitaaba isaanii keessatti waa'ee makeenna qofa barreessammoo amala shamarran kutaalee garaagaraa nu tuqaa turanii akka fakkeenyatti jidduun addaan kutan malee waa'ee shamarran jimmaa fa'a nu tuqanii turanii waa'ee dhiiraa hoo kitaabul jismi maal jedhan waa'ee Abdullaa dhiiraa kan amala dhiirota Oromoo kutaa 11 kitaabul jismi maal jedhan gaafii shamarran baay'eeti karaa inboxiitiin koomentii jalatti maaliif iccitii kenna qofa dhiiratti himaa ka dhiira guyyaa dhiirri feetu dhiirri ija saarfattu akkaataa mallattoo jaraa maaliif nutti himne daabboon teenna taateef hin taane fi akkamitti beeynaa yeroo baay'ee fireendii lamantu I love you si jaalasiif waliin jira malee gaaf jaartii ta'an jaarsi fuula guureetuma miila addaan nu qabee yoo geeffate fa'a ka'ee taraa jaarsa kostor jedhu fa'a mana keessatti kostor jedhu akkamitti waan inni barbaadu akkaataa inni itti barbaadu beeynaa jedha shamarran baay'ee maal jedhamee amala shamarranii kitaabul jismi amala dhiiraa waa'ee kitaabul jismi irratti maal jedha. Osoon dhiiratti seenin dura beeytaa dhiirti tun wannoon isaanii kun bakka hedduu qooda kitaabul jismi
low janiin kakkasit dhaabbatu san diriiraa jechuudha si galee. Ashee. Low janiin. Tokkommoo akka dabuu jira barka akka niikuleera raasheetti akka deemu. Bofa fakkaatu fa'aa jira bofa. Bofa fakkaatu sun maqaan jaza kafal janiin si galee. Low jaza kafal. Eshi kadoggora fakkaatu kamaarashaa fakkaatu jira. Akkana qajeelee duuda kana dabee akkana wal jedhu sunoo. Akkasit dabu sun dafeeti sirraan buu gidaaruma kana tumaa oola gasii galee gamana akkana labbaatanatu. Aye. Firraa eeguu qabdi jaza kafal kana firraa eeguu tuubboo bishaaniin beeytu. Hin beeka. Tuubboon bishaanii hogii akka jallatte bar bishaan sirriitti dhowwu gootee gadi nayitu. Eeti. Jaza kafal kun kakkasi jallate sun hedduun fidu si galee dafee maaliif gidaara. Jallataa sana irraa eeguu qabdu jechuudha dubartiin. Yoo jaarsi keessan ka jaza kafal qabu kana taate dursa kitaabul jismi dubbisuu qabdi. Yoommoo kana taate kunumaan qabu dhowwuma godha akkuma tuubboo bishaanii sanii si galee gaduma naqaa kun waan dila sitti yaadan hin qabu. Badaan saniiti kana firraa eegan sanii san yoo san qabaatu taate keessaan kitaabul jismi qunnamuun dirqamaa jechuudha. Bareeda shamarran keenya warri gaafataa turtan dhageettan deebii waan jaarsi keessan qabu isinumatu beeka kan nuti ifa itti ibsinee laallu kaameraa mana keessanii qabnu kana gaafii shamarranuma warra jaarsaa low hin qabuuf jaza kafal hin qabu isinii dhiifne kana nuti anaaf sheekka abbuuttallee kitaabul jismi waan kitaabul jismi dubbate himaa jirra malee waan ofii keenyaa dubbannee miti kitaabul jismi yeroo dhiyootti hin eebbifama addunyaa guutuurratti argatuu dandeettanii fuula 160 jira waa'ee low fi waa'een jaza kafal jechuudha. Okay. Amma tanarratti dura ta dhiiraa tana osoo dhiira teenya tana gorsuu qabna. Dhiirti teenya tun beeyta irra guddaa amma waama Minnesota tanan nu mudatee intalti xiqqoo hariifa sheeticha tokko heerumte. Sheetichi isaa salaataniituma ce'aa dhufaniituma kaa du'aayi jiraa barka wanna tana barakaa keessa keessotan sheekotiin qaraatu. Ati qaraatullee hin beeku ati qaraate. Bakka san hin geenye anillee angilee sheekotiin dhoftee fa'aa guyyaa tokko du'aayi kadhattuuf arge yaa rabbi faaxumaatii tana naa gammachiisa. Sanii barta hoggii huccuu hiikkatan qaraan takkaa jira. Eshi dhageenya. Al sire minal du'aa ijaan arabni si gale. Siree du'aa irra tanaa jira. Sheetichi du'aa san godheetuma olutaalee intala bar jirtu batee isotan arrabba'uu ka'e beeyta. Hay sheekha na oowwisi haa jette hay intalli ibiddaan si shidamoo maali